Akkam jirtan hordoftoota keenyaa fi maatii chaanaalii keenyaa. Ani Dr. Tsiyooniin Jaamaa chaanaalii kanarratti wantoota adda addaa waan fayyaa keenya ilaallatan isiniif dhiyeessaatiin jira. Arraaf kan isinii qabee dhiyaadhe waa'ee dhukkuba tiruuti. Dhukkuba tiruu jechuun maali? Ka'umsiisaa maali? Wantoonni nu saaxilan maali? Mallattooleen isaa maali? Akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jiru kana wajjin ilaallaa. Hawaliin turre isiniin afeera. Tiruun qaama garaa keenya gara mirgaatiin lafee cinaachaa keenya jalatti kan argamudha. Tiruun hojiilee baay'ee qaama hojjetu, hojii baay'ee hojjetu keessaa tokko maali? Wantoota summaa'aa ta'an qaama keenya keessaa baasuudhaaf kan nu fayyadudha. Kanaafuu tiruun keenya wantoota adda addaatiin miidhamuu ni danda'a. Hojii isaatiin wal qabatee jechuudha. Qaama keenya baay'inaan miidhamuudhaaf kan saaxilamedha. Yeroo baay'ee kan miidhamu garuu vaayirasoota adda addaatiin, keessattuu vaayirasoota tiruu kan jedhamuudhaan beekaman kan akka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E jedhaman vaayirasoota kanaan kan biraa alkooliin farra tiruu ta'uu ni beekama. Wanti biraa kan tiruu keenya miidhu alkooliidha. Kan biraa kan tiruu keenya miidhuu danda'u qoricha adda addaa kan ogeessa fayyaatiin ajajaman ta'uu ni danda'anii, qoricha aadaa ta'uu ni danda'anii, qorichoonni adda addaa kun tiruu keenya miidhuu ni danda'an. Kanaan alatti akka ka'umsatti kan ilaalamuu danda'u maali? Wantoota dhalootaan argannu tokko tiruu keenya miidhuu ni danda'an, dhalootaan illee dhufuu ni danda'a jechuun. Biraa furdina qaamaa haala marii cooma qaama keenya keessa jiru baay'inaan jiraatellee tiruu keenya miidhuu ni danda'a. Dhukkuba tiruu gurguddoo ka'umsa isaa gurguddoo ilaaluudhaaf kan isiniin jetti tokkoffaarratti kan ilaallu vaayirasii tiruuti. Vaayirasoonni tiruun kuni tiruu keenya miidhuudhaan kan beekamanidha. Vaayirasoonni kun akkamitti daddarbanii akkamitti nu qabuu danda'an kan jiru yoo ilaalle, tokkoffaan dhangala'aa qaamaatii fi dhiigaatiin namarraa namatti daddarbuu ni danda'an. Dhangala'aa qaamaa yoo jennu yeroo wal qunnamtii saalaa ta'uu ni danda'a. Dhiiga yoo jennu wantoota lilmee waan akka qarra qaban nama vaayirasii illee kana qaban yoo waraananii deebisanii waraanan daddarbullee ni danda'a. Kuni lameen kan hojjetu hepatitis B fi C dhaafi. Hepatitis B dhaaf specifically ammaas tokko maali yeroo da'umsaa haadha irraa kara ilmuutti kan daddarbuu danda'u yeroo da'umsaa jechuudha. Hepatitis A fi E kan jedhaman kan daddarban of eeggannoo ofii fi naannoo keenyaa sirriitti eeggachuu dhabuudhaan. Keessumattuu yeroo nyaata keenya qopheessinu, yeroo nyaata keenya nyaannu harka keenya sirriitti dhiqachuu dhabuu fi sirriitti qulqullina keenya eeggachuu dhabuudhaan daddarbuu ni danda'anii jechuudha. Kanaan wal qabatee wanni biraa kan maali? Kan ilaallu alkooliin baay'inaan fayyadamu tiruu keenya miidhuu ni danda'a. Baay'inaan keessa jiru maali? Dhalaan dhugaatii takka guyyaatti sanii ol yoo dhugee, dhiirri dhugaatii 2 guyyaatti sanii ol yoo dhugee tiruu keenya sirriitti miidhuu ni danda'an. Kanaafuu alkoolii dhuguu dhiisuu yoo innillee hamma kana ol dhuguu dhabuun waan tiruu keenya miidharraa nu oolchuu jechuudha. Kan biraa qoricha adda addaa even kan ogeessa fayyaatiin ajajamanillee akka side effectitti baay'inaan tiruu keenya miidhuudhaan ni beekamanii. Kanaan ol immoo maali? Qoricha ogeessa fayyaatiin hin ajajamin fudhachuu. Takka immoo hamma ogeessa fayyaatiin ajajamee ol fudhachuun illee tiruu keenya miidhuu ni danda'a. Kan biraa qoricha aadaa hammi isaa hin beekamu, miidhaan geessisuu danda'u hin beekamu, waan madaalawaa hin taane. Kanaafuu tiruu keenya miidhuu ni danda'an. Keessumattuu asirratti
kaniin isin himuu barbaadu maali nama mallattoo tiruun isaa miidhame qabe tokko maal jechuu kiyya namni tokko mallattoolee dhukkuba tiruu yoo qabaate tiruun isaa already miidhame mallattoo yoo qabaate sanirratti qoricha aadaa yoo itti daballe hammi isaa beekamu yoo itti daballe tiruu keenya baay'ee miidhuu danda'a. Kanaafuu nama mallattoolee isaa isin ittiin himaa mallattoolee kana namni qabu tokko dafee kara mana yaalaa deemuu malee qorichuma kamiyyuu fayyadamuu keessattuu qoricha aadaa hammi isaa hin beekamne kana fudhachuun tiruu keenya daran miidhuu ni danda'a jechuudha. Wantoota akka ka'umsaatti ilaalaman kana yoo jennee kana yoo ilaalle kan biraa mallattoolee tiruun keenya yeroo miidhamu mallattoo akkamii arguu dandeenya. Inni tokkoffaarratti ilaallu maali ijni keenya kan gara adii kuni kara keellootti yoo jijjiirame mallattoo dhukkuba tiruu ta'uu ni danda'a. Kanaan alatti dhukkubbii garaa, iita garaa, iita miilaa, takka iita qaamaa qabaachuun illee mallattoo dhukkuba tiruu ta'uu ni danda'a. Dadhabbii akka malee fedhii nyaataa dhabuu, ol deebisuu, takka haqqisisuu illee mallattoo dhukkuba tiruu ta'uu ni danda'a. Fincaan qalamni fincaaniin gurraacha'uu gara gurraachatti jijjiiramuu, qaamni hoksisuu wantoonni akkanaa kuni tiruun keenya miidhamuu isaa waan nutti himan ta'uu ni danda'ani jechuudha. Kanaafuu mallattoolee kana yoo qabaanne takka nama qabu yoo agarre qoricha kamiyyuu fudhachuun duratti gara mana yaalaa deemnee ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Akkamitti fayyaa tiruu keenyaa eeguu dandeenya? Akkamitti miidhaarraa eeguu dandeenya kan jiru yoo ilaalle akkaan isiniin jetti vaayirasoonni, alkooliin, qoricha adda addaa, furdina qaamaa haala malee ta'ee tiruu keenya baay'inaan waan miidhuu danda'an. Kanaafuu wantoota vaayirasii kana daddarban irraa of qusachuu. Kuni maali? Wal qunnamtii saalaa usanii godhuun takkaamuu of eeggannoo hin qabne. Qunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne godhuun vaayirasii kana daddarbuudhaaf waan nu saaxilu. Kan biraa wantoota qaara qaban kan akka lilmeellee sirriitti fayyadamu kan namni itti fayyadamerree fayyadamuu dhiisuu waan vaayirasoota kanarraa nu eeganii jechuudha. Haadha akka karaa ilmoo isittiin dabarsineef immoo maali yoo vaayirasii kana qabaatte keessaa hepatitis B yoo qabaatte akka gara ilmootti akka hin daddarbine godhuun ni danda'ama. Kanaafuu ogeessa fayyaatiin walitti mari'attee mana yaalaatti deemuudhaan qoricha barbaachisu argachuudhaan talaallii barbaachisus argachuudhaan ilmoo irratti akka hin daddabarre godhuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa waa'ee alkooliiti. Alkoolii akkaan isiniin jetti alkoolii fayyadamuu dhiisuu yoo fayyadamnellee akkasitti sirnaan fayyadamuu barbaachisaadha yookaan tiruu keenya ni miidha. Qorichaan wal qabatee akkaan isiniin jetti qoricha ogeessa fayyaatiin hin ajajamin hamma ogeessi fayyaa ajajee oliin fudhachuu keessafuu namoonni dhukkubbii adda addaa itti dhaga'amu usanii mana dukkaanaa bituudhaan qoricha adda addaa ni fudhatan. Kuni tiruu keenya miidhuu ni danda'a. Kanaafuu dhukkubbii yoo nutti dhaga'ame dhukkubummaan kamuu gara ogeessa fayyaa deemanii maali ka'umsiisaa kan jiru hubachuu fi qoratamuudha malee osnee dawaa harkannee binnee fudhachuun tiruu keenya waan miidhuu nu danda'udha jechuudha. Qaama keenyallee furdinni isaa sirriitti cooma qaama keenya keessa jirullee sirriitti eeguun waan fayyaa qabeessa ta'e nyaachuun tiruu keenya fayyaa isaa akka eegnu waan fayyadu jechuudha. Kan biraa waa'ee talaalliitii tiruu ofirraa ittisuu irratti kan ilaallu vaayirasiin hepatitis B jedhamu kun talaallii ni qaba. Nama hundaafillee kan namuu baatu namoota vaayirasii kanaaf irra caalatti saaxilamaniif kan akka ogeessa fayyaatiif talaallii kennamu jechuudha. Kanaafuu ogeessa fayyaatiin walitti dubbannee walitti mari'annee
talaalii kanallee argachuu ni dandeenya jechuu barbaachisaa ta'e. Wantoota dhukkubatiin irratti isiniin jechuu barbaade kana gaafii yoo qabaattan astaayitii yoo qabaattan komentii irratti naa kaa'uu ni dandeessanii waan dhaggeeffataniif galatoomaa.